Nagaa nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiዩbii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira. Kanaafi har'a maalidha kan barannu afaan Ingiliffaan ajaja akkamitti kennina kan jedhudha. Namoota akkamitti ajajna kan jedhu ilaalla jechuudha. Warroonni haaraa taatan chaanaala kana subscribe gochuudhaan barnoota afaan Ingiliffaa jalqabarraa kaastanii sirriitti irratti barattu jechuudha. Akkasumas immoo onlaayiniidhaan qo'achuu barbaadan bilbilaan nu dubbisuu dandeessanii telegiraamaan, iimoodhaan yookaan waatsaappiidhaan jalqabarraa kaasnee kophaa keessanitti jechuudha. Addas yoo barbaadan akkasumas guruuppiidhaanis yoo barbaadan isin qo'achiisna jechuudha. Amma garam dabarraa gara afaan Ingiliffaan ajaja kennuu kan jedhu. Ajaja yoo kenninu karaalee garaagaraatiin kennuu dandeenya. Nama ajajuu dandeenya. Akkasuma kana godhi, kana hin godhin hundaayyuu ni ilaalla. Kanaafiyyuu nu waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Okay. Amma fakkeenyaaf tokkoffaan maalidha? Direct commands jedha. Ajaja directly nama tokko ittiin ajajnu jechuudha. Kana godhi kan jettuun amma kana godhi jechuudhaaf maal jettaa? Direct commandii direct ta'e kallattii jechuudha. Kallattiidhaan ajajuu jechuudha nama tokko. Kana godhi jettaan kallattiidhaan jechuudha. Maal jedha? Fakkeenya yoo ilaallu amma sit down jedha. Sit down maal jechuudha? Gadi taa'i. Sit down gadi taa'i. Argitaniif sit down jechuun amma gadi taa'i. Ajaje kallattiidhaan ajaje jechuudha. Garanas garas hin qabu kallattiin gadi taa'i jedheeni. Kanaafi sit down jechuun gadi taa'i ajaje jechuudha. Akkanumatti illee jechoota immoo yoo beekuu baattan qabachaa deemaa keessaa jechuudha. Warroonni afaan Ingiliffaatii keessattuu haaraa taatan jechuudha. Jala jechoota qabachaa deemuu keessan irraanfatinaa jechuudha. Sit down jechuun gadi taa'i jechuudha. Inni biraa immoo open your mouth, open your book jedha. Open your mouth osoo hin taane open your book. Open your book jechuun kitaaba kee banii jechuudha. Open jechuun banuudha. Your book jechuun immoo kitaaba kee. Buukiin kitaaba yaa akkuma beektan open your book kitaaba kee bani. Kunillee kallattiidhaan ajajaa jira jechuudha. Kallattumaan ajajaa jira jechuudha. Okay. Kan itti aanu immoo kun direct kallattiidhaan nama kana godhi jennee ajajnu jechuudha. Inni biraa immoo negative command kan jedhaman ni jiran. Negative command. Kunniin immoo maalidhaa? Kan duratti amma yoo ilaaltan direct commandiin kallattiidhaan wanta tokko ajajuudha. Kana godhi. Hin godhinii miti jechuudha. Hin godhin yoo ta'e immoo negatiivii ta'a. Kana warroonni xiqqoo afaan Ingiliffaa ta'an negatiivii jechuun maal akka ta'e inni beektan jedheetan yaada. Kanaafiyyuu kana hin godhin jechuu barbaanne immoo commandiiwwan negatiivii jedhaman kunniin ammoo afaan Ingiliffaa keessatti. Kanaafiyyuu kun amma maal gochuudha? Kan duratti saniin wal fakkaata. Garuu kun immoo hin kan jedhu qabaa jechuudha. Duratti amma fakkeenyaaf gadi taa'ii ture. Amma immoo hin taa'iniidha jechuudha. Hin godhin kana hin godhin jechuu barbaadan jechuudha. Ajajoota akkasiitu ofirraa qaba. Kun amma asirratti fakkeenya yoo ilaaltan don't touch that jedha. Don't touch that. Sana hin tuqin. Sana hin tuqin. Don't touch that. Sana hin tuqin. Touch jechuun tuquudha. That yoo jenne immoo sana jechuudha. Inni biraa immoo don't shout. Don't shout jedha. Hin iyyin. Shout gochuun iyyuudha miti. Don't shout. Hin iyyin. Don't shout hin iyyin. Kanaafiyyuu fakkeenya tokkoffaan kun don't touch that jedha. Sana hin tuqin. Don't shout hin iyyin kan jedhu bakka bu'a. Maalidha kuni negative commandiiwwanii jechuudha. Inni biraa immoo namoota yoo ajajnu akkamiin ajajuu dandeenya? Polite taanee yookaan ammoo baay'ee kabajaan jechuudha. Kabajaan ajajuu dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti akkuma ilaaltan please wait a moment. Maaloo xiqqoo eegi. Yookaan maaloo xiqqoo na eegi jechuu barbaadanis kana fayyadamuu dandeessu. Please wait a moment. Amma asirratti kabaja qabaa jechuudha. Keessatti maal qaba? Jaalalaa fi kabaja of keessaa qabaa jechuudha. Argitaniiti kunillee maalirratti ramadama kuni polite command using please fayyadamne jechuudha. Please jechuun maaloo jechuudha. Maaloo xiqqoo eegi. Wait a moment. A moment jechuun xiqqoodha. Wait jechuun eeguudha. Laala asirratti warri hin beekne wait jechuun eeguudha. Please jechuun amma maaloo jechuudha. Okay, fakkeenya lammaffaarra jirtu immoo please close the door. Please close the door jedha. Maal jechuudha? Maaloo karra cufi. Warroonni amma asirratti close jechuun maal jechuu isinitti fakkaate cufuu jechuudha. The door jechuun immoo karricha jechuudha. Karra. Za yoo jenne
karra cufaa jiru sana ni beeknaa jechuudha. Waa'ee artiklii waa'ee the, an kan jedhamanii kana yeroo tokko viidiyoon hojjetamellee ni jira. Ammallee abdeetii wayii yoo jiraate isiniifan wanteedha. Isiniifan hojjedha. Kanaafiyyuu the door yoo jedhee dooriin kam akka ta'e karri sun yookaan balballi sun kam akka ta'e ni beekamaa jechuudha. Kanaaf maaloo karra cufi. Please close the door. Kanaafiyyuu akkana jennaa jechuudha. Kun maalidhaa? Polite commands yookaan ammoo kabajaan namoota ajajaa yoo dabarsinuuf jechuudha. Okay. Kan itti aanu immoo using could fi would you kan jedhudha jechuudha. Could you, would you kan jennu kunniin ammoo kunillee kabaja of keessaa qaban. Akkuma duratti kabajaan kan fayyadamne maalidhaaf isinitti fakkaate? Polite taanee please kan jedhu fayyadamne. Amma immoo asirratti maal fayyadamuu dandeenya? Could you yoo jenne, would you yoo jenne maal ta'uu danda'a jechuudha? Kabaja ta'uu danda'a jechuudha kunillee. Fakkeenyaaf could you pass me the salt? Could you osoo jenne bareedaa yaa pronunciationiidhaaf. Could you pass me the salt? Could you pass me the salt? Maal jechuudha? Ashaboo sana natti dabarsuu dandeessaa? Fakkeenyaaf pass me kan jettu tana maalidhaa isinitti fakkaate? Amma fakkeenyaaf isin taa'aa jirtanii isinii achi immoo namni wayii taa'ee jira. Amma ashaboon sun nama sanii achi jirti. Kanaafiyyuu natti dabarsi jechuu barbaadan pass me jettan jechuudha. Pass me jettanii jechuudha. Okay. Could you pass me the salt? Ashaboo sana natti dabarsuu dandeessaa jechuudha. Kan itti aanu immoo would you help me carry this? Would you help me carry this? Maal jechuudha kuni? Kana baachuuf na gargaartaa? Yookaan kana baachuuf na gargaaruu ni dandeessa. Kunillee wanta jechuu barbaade ilaala asirratti. Ajaja kunillee. Garuu maal of keessaa qaba? Kabaja of keessaa qaba. Would you help me carry this? Carry jechuun baachuudha. Kanaafiyyuu kana baachuuf na gargaartaa. Help. Helping gargaaruudha jechuudha. Okay. Inni biraa ammoo let us. Amma let us yeroo baay'ee namoonni taa'anii yookaan maal jedhanii taa'anii too wanta tokko hojjechuudhaaf tasa sammuu isaaniitti yoo dhufe maal yoo jedhe yeroo baay'ee maal fayyadamanii let us. Fakkeenyaaf let us go yaa deemnu. Yeroo baay'ee yaa kan jedhamu kana afaan keenyaan let us afaan isaaniitiin let us jedhanii jechuudha. Let us go. Let us go yaa deemnu. Let us go yaa deemnu. Let us eat yaa nyaannu. Let us play yaa taphannu. Amma asirratti fakkeenyi lammaffaan ammoo let us sit here. Let us sit here. As maal yaa goonu jedha? As yaa teenyu. Let us sit here. As yaa teenyu. Yaa jechoota jala barreeffadhaa ishee daftara wayii irratti barreeffadhaa too viidiyoolee irra deddeebisanii ilaaltan anaaf na fayyada. Garuu isin osoo barreeffattanii kitaaba irratti daftara irratti achi booda immoo irra deddeebitanii ilaaltanii jechuudha. Inni biraa immoo formal instruction kan jedhamanii jiran fakkeenyaaf iddoo garaagaraatitti kan kennamanii jechuudha. Instructionoonni kunniin yookaan ajajoonni kunniin kan akkamii isinitti fakkaate fakkeenyaaf dhaabbata garaagaraati irratti wanta kana hin tuqiin iddoo hin beekne fa'aa deemtanii fakkeenyaaf hin jiru wantoota kana kun hin tuqamuu karaan kun deemuu hin danda'amu wantoota akkanaa ajaja akkanaati. Okay. Maal fakkeenyaaf seenuun hin danda'amu do not enter hin seenin yookaan ammoo seenuu hin danda'amu jechuu barbaada do not enter jedhanii jechuudha. Enter jechuun seenuudha. Do not yoo jenne akka seenne negatiivii gochuuf amma asitti jechuudha. Do not enter hin seenin. Kan itti aanu immoo please queue here. Please queue here. Maaloo asiin hiriiraa. Hiriira amma kun immoo maybe wanti ta'ee maal jedhama? Iddoo tokko irratti akka taappeellaatti ijjatee ta'uu danda'a. Please queue here. Asiin maaloo asiin hiriiraa kan jedhu jechuudha. Kun dhaabbatoota garaagaraati irratti ajajawwan fayyadamnuudha jechuudha. Afaan Ingiliffatiin akkanatti fayyadamna. Inni biraa immoo tasa wantoonni badaanis wantoonni nuti eegne nu mudatee ajaja dabarsinu nu jiru. Fakkeenyaaf call the police. Amma poolisii waami jechuu barbaadan daftanii call the police. Directly wanta barbaaddan jechuu ni dandeessan. Amma asirratti rifattanii too gana wujuu maal kan fayyadamuu baachuu dandeessan. Directly call the police yookaan poolisii waami jechuu dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo
wanta tokko amma fakkeenyaaf gargaarsa barbaaduu dandeessa saasanii. So help me jechuu dandeessan. Na gargaari. Help me na gargaari jechuu dandeessan jechuudha. Okay. Amma dhumarratti samarii asirratti ni ilaaltanii teebilii lafa isinii godhee meebii kanallee iskiriinshoot godhatanii fudhachuu dandeessan isin fayyada waan ta'eef. Kanuma warroonni direct onlineidhaan barachuu barbaadan bilbila keenya nu dubbisuu hin irraanfatinaa. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa nu ta'a. Yaada keessan garuu nuuf kennuu keessan hin irraanfatinaa. Barumsi warri isinitti tolee barumsi kun akka itti fufuuf laayikii keessanii fi yaada keessan koomentii keessan ni barbaanna. Kanaafiyyuu koomentii nuuf kennaa. Mee nuti viidiyoon hojjechaa jiru kun barattoota keenya fayyadaa jiramoo fayyadaa hin jirumoo beekuu hin dandeenyu. Kan beeknu laayikii yoo gootan jaalatanii jiran. Sana immoo maalidhaa? Koomentii yoo barreessitan maal barbaadu? Yaadni isaanii akkam kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaan wal gargaaruu dandeenya. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a.